dhuftan sirriin jenna. Jallisii ammayyaa yeroo ammaatti kana iddoo addaa Sarbuu jedhamutti qophaa'ee jirudha. Egaa jallisiin kun birrii miliyoona 12 waliin piroojeektii bara 2016 keessa hojjetame keessaa tokkodha. Egaa aanaan buree qilleensa mijataa biyyoo gabbataa qabdi. Kana keessa fuuldura jallisii kanaatti kan argamu lafti hektaarni 1,000 ta'u diriireetii jira. Lafa kana irratti hojii dhabdoonni irratti himaataadhaan ergi ijaaramaniitiin booda seenaa hiyyummaa seenaa taasisuu imala badhaadhinaa biyyattiin qabaattee jirtullee galmaan ga'u jedhameetu eegama. Egaa badhaadhinni maaliin ifaa warra jedhan keessaa tokko deebiin akka aanaa bureetti qabannee jiru isa kanaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf aangawoota godina aga aanaa guddaa goonee galateeffachuudha barbaanna. Keessumaa gaggeessitoonni aanaa buree tumsa gochuudhaan bakka kanatti irra deddeebiidhaan piroojeektii kana hordofanii akka aanaa bureetti piroojeektii 60 ol eebbaaf geessisaniitu jiru. Baay'ee namatti tola. Keessumoota keenya yeroo ammaa kan daawwataa jirtan jallisii Sarbuu jedhamudha. Jallisiin kun jallisii ammayyaati. Egaa haala kana fakkaatu tajaajilaaf banaa ta'eetu jira. Akkuma ibseetii jiru addana osoo xiqqoo imaallee lafti diriiraan biyyoo gabbataan addana jira. Lafa kana irratti gaa oomishanii egaa hiyyummaa seenaa taasisuun imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf fuuldurri keenya ifaa ta'e wantoota namatti agarsiisan keessaa tokkodha. Irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan jenna. Gara godina uumama badhaase ambaasaaddara nageenyaa kan taate godina Iluu Abbaa Boor keessumaa immoo buree buddeena furdaa kan jedhan bulchaan aanaa buree irra deebiidhaan mirkaneessaatii jiru. Egaa buddeenni bakka kanatti argama. Guyyaa irraa bara baajataa 2016tti itti fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf jecha mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu toora fi sagantaa inni baase irratti bu'uura godhachuudhaan akka aanaa bureetti bajata mootummaa qarshii miliyoona 44.5 sagantaalee garaagaraatiin hojii hojjetamedha. Yeroo ammaatti kana kan daawwataati jirtan ogeessiif bulchaan godina keenyaa Bondalkaachoon haasa'aatii jiru. Comment wal gochaati jiru gaa muuziqaadhaan xinnoo bu'aarree walitti deebina baga nagaan dhuftan jenna. Kabajamtoota daawwattoota piroojeektii bara 2016 isin jaallanna isin kabajna. Hordoftoota qophii keenya kabajamaa bulchaa godina Iluu Abbaa Boor Bondalkaachoo Tafarii egaa kanaalii kana bishaan wanni isaa banuudhaan piroojeektii kana eebba isaanii mirkaneessu. Where is cameraman of walaa OBN bal'aa itti jiran fakkaata ijoolleen booddee Tafarii daandii keenya rakkisaa ta'etu jira. Kabajamaa Bondalkaachoo Tafarii bulchaan godina Iluu Abbaa Boor kanaalii kana banuudhaan eebbaaf tajaajila banaa ta'uusaa yeroo nu mirkaneessan ragaaniitu jiru. Waka haalee keessan cimuudha qaba. Shop banaati jiru. Shop namni hunduu kaameraamaanii ta'eeti jira. Warri kanneen haalee nu hidhadha. Goota globalization jedhamu addunyaan gara mandara tokkootti dhufaa jirtu kanatti gaa namni hunduu onlaayinii seenuu barbaada. Kanaaf baratee kaameraamaaniidha. Infidini osoo namni kufayyuu namni nama kaasuu hin jiru jaateefi jabaadhaa hirriidhaan immoo haamee laachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkas jecha yoo nageenyatti jirra kabajamoo hordoftoota keenya egaa piroojeektii hedduudha. Akka aanaa bureetti guyyaa irraa kan eebbisiisaman muraasa daawwataatti jirra. Akkuma ibseetii jiru aanaa bureetti baajata mootummaa qarshii miliyoona 44.5 sagantaalee garaagaraatiin qarshii miliyoona 19.5 humna balootiin immoo qarshii miliyoona 63dhaan piroojeektii kan hojjetaman keessaa piroojeektii jallisii Sarbuu kabajamaa Bondalkaachoo Tafarii kanaalicha banuudhaan tajaajila banaa taasisaa jiru. Maaloo harka na rukutaa fi
jechuudha.